Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromoo Miidiyaa. Qophii Sonaartiiti. Qophii Sonaartii koo guyyaa irraatiin sirba tirrii sirna alaamaa kan jedhu Joorjii Abbuudhaan kan sirbame 2021 sirbi sun kan inni gabaarra oole san qabadhee dhiyaadhee jira. Sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin turan ayyaantu taayee ogeessi kaameraa kiyya Abdullahi Guyyoona waliin jira. Amma xumura sagantaa kootiitti nafaana turaan afeerraa kooti. Egaa qophii Sonaartii keessatti akkuma beekamu sirboota gama Sonaartii keenya irratti finneeti kan irratti dubbannu. Akkuma beekamu yoo sirboon dogoggorallee qabaatanii qeeqa keenyas laachaa akkasumas immoo jabinaa fi jaallatamummaa sirba kana sirba tokko gaafa hojjetamu hanqina maal qabaa maaltu immoo jaallatame kan jedhullee irratti dubbanna. Egaa qophii kwarraa keessatti sirba Joorjii Abbuu tirrii sirna alaamaa kan jedhu kan inni qabadhee isinii dhiyaadhee jiru. Egaa weelluun afaan Oromoo yeroo ammaa kanatti ol ka'ee barrisuu itti fufeeti kan inni jiru. Akkasumallee shubbisaa fi walleeniif sagaleen gaafa wal faana deeman immoo akka maleeti kan inni baay'ee namatti tolu. Akkasumallee immoo akka jaalala muuziqaallee nama fuudhee deemudha kan inni godhu jechuudha gaafa walleen shubbisii fi sagaleen gaafa wal faana deemanii baay'ee bakka akkatti jaalalli muuziqaa nama qabudha kan inni nama godhu jechuudha. Egaa mee sirba kana keessatti gamanumaan sirbicha dhaggeeffannee sirbi kuni gosa tirrii maaliidhaan hojjetame tirriin immoo maali ka jedhu irratti amma naagalee irratti yaada kosinii ibsuu yaala. Gamanumaan sirbicha waliin dhaggeeffatu. Sirba Joorjii Abbuu dhaggeeffanneeti kan jirru walitti deebineeti jirra. Egaa walli tirrii ajaa'ibaa Joorjii Abbuu hojjete kan mata dureen isaa akkuma jalqaba isinii himetti tirrii sirna alaamaa kan jedhu baay'ee humna guddaa fi ergaa guddaa kan qabudha. Egaa mata dureen isaa tirrii sirna alaamaa gaafa jedhu ani akka naagaleetti yookiin immoo akkanii kadheetti tarii jechi kuni akka afaan Oromoo aadaa akka afaan Oromoo Arsiitti alaamaa jechuun kuni maal ta'a laata akka jechuuttidhaan kan inni kadhe yoon dogoggora qabaadhellee na sirreessa akkasumas na of kalchaachuu barbaada. Egaa sirba kana keessatti wantoota hedduu namatti toluuf immoo wantoota mimmiidhagaadha kan nuti arguutti jirru. Akkasumallee ergaamtu waliigalanni sirbichi qabullee ergaa guddaa fi akkasumallee humna injifannoo fi moo'ichaadha jechuudha. Sirbicha keessatti ergaan sirbichi qabu inni guddaan. Egaa mee sirbichi xiqqoo loqoon isaallee natti ulfaata. Agasmara naagaluu hin ulfaata. Keessaati ammoota naagale immoo jechamaan sinii jechuudha yaade. Burree qeerramsa moggaasanii biyyaa maqaa kee ol kaasanii gadi birraan jedha diibeechaadha. Booji'ee galee dubbata sirba gamraa. Rabbi jira diigee diina kee biyyeetti dachaase sirraa jedha. Ammallee jechuma yeroo inni weellisaa ture dhaggeeffanneeti kan jirru. Qabda milkii jedha deebi'ee. Geerareen galee geerarsi aadaa kiyyaa maqaa ta'ee jedha. Gurri kee ba'ee ulfaatee maqaa hundarra yaa cabbii maqaan kee dhagaa cabsee qalbii dhugaan kee mara ibsee jedha. Achii gad deebi'ee sirba irbaa jedhaani sunsumni maqaa lama sirbi tirrii sirna alaamaa jedheeti kan inni sirbu. Egaa akkuma jalqaba isinii kaasee jalqabatti walumaa galatti hiikamti sirba kana keessatti nuti agarru injifannoo akkasumallee moo'ichaadha kan inni himuutti jiru jechuudha. Maaliif dhaqee geeraree geerarsiisee moo'ee galeeti
sirbi tirrii akka jechuuti kan inni jechuuti jiru. Egaa sirba kana keessatti dhugaamatti dubbachuudhaafi akkuma jalqaba isinitti himuudhaaf yaadetti walluun afaan Oromoo yeroo ammaa kanatti ol ka'ee mul'achuu irra darbee barrisuullee itti fufeeti kan inni jiru. Yeroo dhiyeenyaa asitti gama aadaatiin illee sirboota babbareedaa fi aadaa mul'isanidha. Kuni sirba Arsiidha. Keessumaa immoo tirrii irratti kan inni Joorji Abbuu sirbitti jiru. Mee sirbicha waliin dhaggeeffannee kanaaf yaada kiyyatti isiniif dabala. Boji egalee dunaatu sirbee gamarra rabbi sirraa diigatti nagee biyyooti dachaasessis rabbi sirraa roobatu tolaa roobiitti lolaasina cabbe cubbuun aanatu dhufee otaan balaraasi eeburree hegeransa moggaasani eebiyyaa himataa kee waltaasani Makadama, sirbati zihi na Adam. Gadabtu lafa na mai hawa Adama, Adama kan gada. Egaa akkan hubadhetti walumaa galatti hiikaa sirba kana akkan hubadhee fi akkanaa galetti duula lolaaf ba'ee moo'ee galeera duula injifatee sirbee geeraree tirriitiin gammachuusaa yeroo inni ibsataa jirudha kan asirratti arguu jirru. Hiikaan walumaa galatti sirbicha jechuudha. Walumaa galatti gama waraabbiidha viidiyoo fi itti gaafan deebi'u. Waraabbiin isaa viidiyoon haalli qilleensaa illee gara galgalaa fi yookaan immoo gara obborooti kan inni viidiyoo sana irratti akkaataan itti waraabame yeroo jiinni ba'u ta'uun isaa sirba sana akka malee bareecheeti kan inni jiru jechuudha. Keessumaa immoo shamarran marti isaanii kaballaa isaan akkas godhan wal rukutuu jiranii fi morma maranii yeroo isaan micciiranii fi dargaggoonni eeboo mirmirsanii jilba urgufanii sirban suni hedduu namatti tolu. Anillee toon keessatti of argee duukaa shubbisee akka jechuuti. Baay'ee sirba keessumatti dhugaa dubbachuudhaa fi sirba aadaa Arsii tirrii sirban durumaa kaasee jaalladhuudha. Hedduu natti tola. Egaa tirriin shubbisa aadaa godinaalee Arsii lixaa, Shawwa, Bahaa fi Arsii fi Baalee keessatti beekamuudha. Tirriin gosa afurtu jira. Gaafa sirbamu gosa afuridha kan inni jiru. Keessaa akaakuu arfan jiran keessaati akaakuu tirrii Joorji Abbuun itti fayyadamee sirbee akkan odeeffadheetti langaan fi isa jedhamu sanadha. Egaa tirriin shubbisa aadaa godinaalee Arsii lixaa, Shawwa, Bahaa fi Arsii fi Baalee keessatti sirba beekamuudha. Akaakuu afur qabadha. Tirriin akaakuu afuridha kan inni qabu. Akaakuu tirrii jiran keessaati inni kan Joorjiin fayyadame kuni tirrii akkan odeeffadheetti jechuudha. Langaanfa isa jedhamu ta'uu odeeffadheeti kan inni jiru. Egaa walumaa galatti akka sirba sana sirba tirrii godina Arsii lixaatti keessa kan Baallee kan Shawwaallee kan Baalee keessatti kan beekamuudha. Yeroo ammaa kanatti immoo akkasitti Joorji Abbuun tirrii sirba bareeda akkasitti qopheesseeti kan inni nuuf dhiyeesseeti kan inni jiru. Nullee sirboota sana ilaaluudhaan aadaa keenya irraa barachuudhaan itti bohaaruun dirqama Oromummaa keenya abaanu akkasitti aadaa keenya guddisnu jechuu barbaada. Qophii koo guyyaa irraa keessatti tirriin maal akka ta'ee fi akkasumallee sirba Joorji Abbuu amma naagalee jechoota tokkollee dudubbachuu yaaleen jira. Loqodi isaallee baay'ee natti ulfaatullee jaalalan sirba sanaaf jaalalan aadaa sanaaf immoo uummata sanaaf qaburraa kan ka'e gama qophii sonaartii kiyya fidee irratti dubbadhaati kan inni ture. Egaa qophii sonaartii birootiin torban hanga walitti deebinutti sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin ture ayyaantu taayee ogeessi kaameraa kiyya Abdullahi Guyyoo ture. Torban qophii sonaartii birootiin hanga walitti deebinutti qophiilee Orni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.